informationa nuu kennaa nu wajji jiraadhaa jedhaniitu uummata dubbata osoo yakka laalanii harkaniitti dhiisaniiti ummata qoosuudha maal jaa khalee shayxaantichi faan ummanni ni nageenya isaan wajji ta'ee odeeffannoo mootummaa kennee eeggachuu qaba jaa osoon qawwee dhagayaniiti ajajni gubbarraa nutti hin kennamne maaliif harka keessaa qaban meebi halkan dukkanaa ka buqqaasu jiru raayyuma ittisaa kana ta'uu malchiisa maaltu beeka maqaan fannoo jaanii sigal maqaa fannoo jaanii itti maxxansanii waan halkan badee hunda waraabeysa maqaa yakkanii janii beekta nama badeetu makara biroo kute takka hallayya kutee caccabeefa yaaba waraabeysaa nyaate jaa namni hundi sigale yoo loon badanis aboo waraabeysaa nyaate jaa waan inni keessaa harkan qabne hundaafi waraabeysa maqaa yakkanii jaa sigale maqaa fannoo fidee lafa kaa'e sigale qaallichi maqaa fannoo fidee lafa kaa'e waan badee hunda hay fannoodha yoo fannoo taate hoo mootummaan nageenya kabachiisuu hin danda'u raayyaa ittisaa maaliif ichi keesse akka ijoollee gudeedaniifi akka ijoollee qabanii hidhaniifi amma raayyuma ittisaa kachi jiru santu obboleeyyan warra harka qalleeyyirra obboleeyyan lama walirra gudeedee gatee mana murtii geessineetti murteessine biibii sirraa dhageessan moo hin dhageessu wanni isaan raayyaa ittisaa uummata keessa bobbaasaniif akka uummata akkas godhuufi akka uummata gudeeduufi akka uummata if jibbisiisuuf akka uummata buqqisuuf sigale so osoon itti dawwallee waywaanuuti gartee osuma dawwaluu nuti ajajni nuun kennamne waa takka isinii godhuu hin dandeenyu dandeessan lubbuu teessan baafadhaa baqadhaa jennaan baqannee jedha sigale abbuleessu bakka bar humniti gartee zuu qabu maal qabu taa'ee gartee ajajni naan kennamne nageenya uummataa eeguudhaaf garuu immoo awwabii uummataatiif hin jedha kan nageenya uummataa eegu anaa jedha lubbuu kenneetiif lubbuu teessii kenneetiin nageenya keessiitiisu jira siin jedha hoggee ati diinni na dhufee na buqqaasee rabbii jii na dhaqqabi jettee ati itti dawwalte ana ajajni gubbarraa naan kennamnee siin jedha mee kun raayyaa ittisaati moo raayyaa hirrisa biyyaati meenaayi kanarra yoo dhaabbattee xiinxala keetti idaatte waan kana gartee dhibbaa dhibbatti harki mootummaa akka keessa jiru mootummaan akka godhe sigalee faayidaa siyaasaa bu'aa siyaasaa isaatiif akka godhe siif mirkaneessaa jechuudha. Mootummaan kun mootummaa abdii muratee jiru. Laal waraabessi hoggii abdii waraabessi hoggii du'aa deemu ciniinee wayirra du'aa jiran namichi kun nama du'aa deemu. Ciniinee du'u deema ummanni keenya keessaa fi alaan waan hayyoonni keenya isiniin jiru waan aktiivistiin dhugaa isiniin jiru faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa osoo hin taane waan sheekutiin manzaraa isiniin jettus guututti hin dhageeffatina sheekutiin guutuun bitamtee jirti sigale saniifu waan hayyoonni keenya isiniin jiru hordoftanii dhageeffattanii qophaa'uu qabdanii jechuudha. Achi olii Finfinneedhaa shenooyye jeeti gartee ummata shirshir godhu jira jechuudha. Abiyyi. Horroo guduruuti immoo raayyaa ittisaatiin mee afaan mee dubbadhaa jechaati hidhachiisee ummata Oromoorra qaceelchee buqqisiisee qabeenya Oromoo saamsisaa jira jechuudha. Hunda aktarri tokko. Kachi sirbisiisus isa kaasii ummata rashansiisus isa jechuudha. Furmaanni hoo tokkummaa keenyaa jechuudha. Nu harka jira. Hayyoota keenya dhageeffachuu, woboo teenya jabeeffachuu, rabbii keenyatti kadhachuu, ukkeerraa kaasuu qofaa jechuudha. Har'a warra sagaleen isinii tahaju, warra ummata kanaaf an ummata kana irratti qabsaa'uudhaaf hin qabsooyne ummata kanaaf hin qabsaa'ee gidiraa ummata kana na laallata jettu hunda kunoo hidhaa keessa shamsu jiranii jechuudha akka taa'ee danda'a. Taa'ee danda'a amma gartee fuudhaniiti mana hidhaa san keessatti jiraachuun kun garaa isaan gubee mana hidhaa bakka gaangistarri namni nama qalee dhufe namni if jibbee dhufe namni jiruun gartee itti jijjiiramtee nama gurra'ee dhufe hagartee siranyaa tana hunda qaqqalee fixutti mana sanin naqanii jechuudha. Akka jeesan
akka isa kana cafaqanii gartee akka nama ayaan taane godhan si galee fuudhanii tichi keessa kaanii jechuudha. Kun hundi osoo isinii falmuuti kanas ta'e. Uummanni keenya dammayxanii eenyuu dhugaatiyyaa dhaabbachuu jira. Eenyuutu dhugaatiyyarra dhaabbachuu jira jettanii yaa uummata kiyya yaa saba kiyya dammaquu qabdanii. Dammaquu qabdanii. Waanuma fiiguu hunda jalan fiigina. Miidiyaan kanaas lafti baddee jirti. Miidiyaa kanaas wooma gartan hunda jalan ceehina. Amma maraataan hundi kan jalli qullaati qabisuba tokkichaa kaayyatee seenaa siin jedha. Dhayxeetti duuddaa inni gartee summii gandummaa tanaa fi gartee summii diigumsaa tana facaaseeti guyyaa dheeraa hoomorkiisi kenne akka gartee reefi keen barbaadamne akka ati duutu waliin awwaallan. Arra Oromoota meeqaatu uummata buqqee akkasi boo'usan viidiyoo san na jala seenaa laalame. Mee nama meeqaatu viidiyoo san sheer godhe. Bara haadhatee ta Oromooti akkasi boochu. Abbaa keeka Oromooti bar. Abbaa keeka Oromooti bar akkasi boo'u. Arra bar maana uumtee keessa jira uummanni keenya. Garuu warree ati if dura laaltu dhiichisa gammachuu hoteela kanarraa kaan makiinaa adda addaatiin deemu sirratti ashoofu wuy nuti abbaa eebbisu jirra maarree ta'a nuun jedhan. Sigale. Misooma kan gootuuf uummataa fi mi uummata dhumaa jiru misoomni ati haasawitu mee afaan kamtu si haasawa? Yoo dhugumaan akka namummatti yaadde uummata akkas jiru uummata dhumaa jiru ummata boohaa jiru ummata qabeenya amata 20 ol horatan irraa qullaa baasanii huccuu takkaan dhaabbatu ha ilmoon 8-9 jala yaatu ha ilmoo sawwaan itti kennuun qabne sigale osoon ummanni kana jiru mee bashannana kam garaan sirraa fudhatame yaa saba mee naayime yoo dhugumaan oromummaan si dhagayamte yoo dhugumaan oromoo ta'uu barbaachisu namummaan si dhagayamte mee harka kamtu gartee waan hin taane gartee diraamaa piippiin amma finfinnee faa keessaa shinooyyee jettee ooftu kana asiin aadaa oromoo balleessaa yuunivarsiitii cufsiisiisaa afaan oromoo dhabamsiisaa beekaa oromoo hiisisaa kaan ajjeesisiisaa kaan biyyaa baasisiisaa sigale asiin ammoo aadaatee guddifatu jira maaliif already wanni isaan godhu jirantu waan isaan harkaa bahaati miti. Ijoolleen xixiqqoon waa takka yaanne dhiichisuma huggisii isii gammachiisu tana walitti qabatanii dhiichisiisanii farshoo dhugu farshoo baasanii hajimaa qamoo qamaayisanii sigale inni garaasaa guuttannaan booda saba kanarra maaltu dhufu ta'a sigale sabni kun waggaa 5 fi 4 booda saba akka muumuu jirraa je'ee wanni inni yaadu jirtu sigale. Waan akkanaa tana qofa walii qabatee deemu jira jechuudha. Saniifuu uummanni kiyya keessattuu Oromoon yaa saba koo waan gartee naannoo takka bakka bu'ee waadu dubbataa tana dura wanni ati irra duuluu qabdu sanaa dura ati wanni firraa dhabamsiisuu qabdu sheeyxaana tokkummaa kee dhufee diiguu barbaadu jechuudha. Sheeyxaana gandummaan sirra duulu. Arra uummata Harargee akka rakkatu jiru kana mee nama meeqaatu Oromoonni naannoo biroo sagalee ta'e. Osoo dur taate miidiyaan kun tokko irratti hin dhaabbatu. Arra mee maal keessa jira? Sool if laalu qabna. Nuti duraan qabsottuu jirra nuti sabaaf dhaabbachuu jirra tana irraa quban qabnu. Ani Oromoon tiyya bakka feete rakkannaan ammaalin isiniin jemma dura. Sheeyxaana Oromoo dhiisi sheeyxaana Oromootiifu anaas sagalee ta'an isiniin jedhe. Sheeyxaana Oromootiifu anaas sagalee ta'an isiniin jedhe. Nuti kaayyoo san qabannee deemu jirra waan isin asii gootan tana quban qabnu. Garuu if quba qabaachuun barbaachisaadha. Garuu baalagee miidiyaarra baatee ganda uummata diidee akka namni sagalee waliin taane tokkummaa keessoo Oromoo tana caccabsitu. Waan caccabsuufis hin beeku bar yoo gaafatte waltee aboo maal godhaa jirta yoo jette irraa hin beeku. Buuskadiir yaniin Harargeetti